No, أنا متلالي هذا أنا فايدة كتير ما دعوت لي زكاة بوات يرسي قطري ما وادا شمران وام في مسجد No, لا كيار كي يدقي فدو لال أني إنه دي فما والله قافت بالله ناجا جادا فاتي مي جنرال سن الله واكي سبايا مي كيار جنرال دقي باجت فدو لال جنرال كيار حسين وجهي دقي فدو لال كيار ليش دبي جوليان وركا غوتا دقي فدو ايش لال كنو هيه أنا توصل بيجرات تين قطعة تين دالتي يوتنا علمي كي جت أجر لا فوت ايش فاتي هذا فاتي شي وانت كيش ليش ميت قطر كومنتي غرلا بنجلفتو يعني وانت كبا مريتها كبا كساري ايوه تدي بنا تاتو دقي فدا كومنتي والله ما نبوس هذا فاتي دقي فدا هاي لا دقي فدا hello لك يا مامي إلا كيار دقي فدا وسو كيار ما قرشي تدي مچا بومبا برجرو وسو قرشي مچا سمبرجرو مچا Sinanggal cuan yo berbagi sate jarti sate fi salle wadi rati girgidda ka bachi simina kabanya sila berri isa nanggal cuan man nanggal cuan yo berbagi sate ananyadu yo berbagi sate garalafo nyadu abba berbade kasih kenen aku nyadu ilmu wadi nyadu abba berbade karabbi sila kasanya arsi nagalalle nama nyacuni argali ani lal dimmi birri dimma birati lal dimmi birri dimma birati dimmi birri dimma birati anka siin jedhaa jiru bakka gabbaatee dubartiin arsii ta'ammaa warra akkanaati jettetti nutti balleessitee jirta ana bicha miti diqqaa guddaa maqaa arsiitiin dhiifama gaafadhu maqaa haadha faate laastika asirra deemtu tanan osoo hin taane maqaa arsiitiin dubartii arsii dhiifama gaafadhu dhumureya ayeeshi bakka rakkoon qabu bakka heeshi koy amma arsoomni kun anaafas lilleen arsii biratti wal qixa moo poozishinii garagaraa qaba Arsil asli le gafa waballe se girrisan kun akkasuma balli sa godana gafa ni wa walqita akkasuma lukata kan sa okay sagale sagalen ki jira arafate ni yero wona aslin waan ofii isaati maqaan isa bira jiru waan isa bira jechu waan isa bira osoo jiru osoo awwaata kan balleessin qaraan maqaa kiyyaan nama gargaaruuf jecha ana maqaa na balleessuu naa filate naa gaafadha dhaqa asli sanuu afaan na qabe okay asli lukata ka walda ba akka dengatta mucaan la asli yo barbaachisaa ta'e lukata ka walda ba dhimmi asli dhimmi kan kennan galchu ana so gabbaatanii wal cafacaftanii dhimmi kan keetiif dhimmi obboleessa kiyyaa nan galchu harreen dhiittee wal kaa waliin cabsitu waan barbaadan wal jira gin ammoo harre mali sodatte daawullaa rukuttee sanurraa dhiisa. Ayye. Ifama bakka. Jira sagaleen kiyya. Way. Injira. Si bakka bujaatti ifamaa jedhu abboodii isaafoo. Nureeffaa miti jedhu. Nureeffaa miti si hundinuu doktora miti si hundinuu. Babaan mudachaa yaasutu dhageeffadha. Banna tume usme. Mee maal haasa'u edaa giza mara nama ofii waraanu minaan bisootiin haasa'e boo'icha keessaa bahinama. Doktora miti dhilla dhageeffadha eenyuun caalta yeroo baay'ee usme dubbatee haa ka'u qoyaa nama. isin doktora miti baay'ee dayyuusni si naggu waan tokko baatu nu arrabsuu irratti ijoollee keenya arrabsuu irratti jijjiiramtee ta dhibba keessaa dhibbatti armaa dura illee beekta waan jedhaa turte waan jechisiisaa turte illee beekta simatu jedhee jechuudha abbaa biraa himachuun hin barbaachisu waan irraanfannee ruumiti arma dura tuqee beekaa jettullee hin beektaa tu waan maqaa keenyaa fi maqaa ijoollee keenyaa cabsitaniin illee hin beektu gaafa ati gammachuu qabdu si wajjin dhaabannee yoo si birallee dhaabbachuu baanne seenaa bareeda qabda inneeti kasii waliin aarsaa kafallee jechuudha miidiyaa irraallee poosti suura takkatti illee si goone jechuudha. Atadhaa dhuftee kaatee koomentii abbaan barbaade barreessuu danda'a mirga isaati miidiyaa OBN miti OMN alatti namni waan barbaade Profeesar waan barbaade barreessaa jira. TikTok tana dhiisi tana namni sa'aatii muraasa daddafeera ol bahu tana dhiisi wanni godhate. Kana yoo argite ati ol baatee shamarran arsii akkana jechuun sirraa hin eeggamu. Addaati shamarran arsii jalaan qabdu bar shamarran gara biraa yoo akkas taate dubbii atan jettu kana waliin yoo qabdi. Aboomee dubbii kana bageessin aarsaa waa'ee dhiifamaa irratti maaf akka sin goone simmee maal gootanii amma kana jettanii keessa deemtanii waan waggaa kana qaba. Nama usme namni haa dubbatu waliin arrabsinaa malee namni waan barbaade haa dubbatu ni dubbattaa qo'ishime. Ajandaa babal'isuun waa waggaa kana kaasa waan kana dura ni dhiifama gaafatee bira tare usme bal'isaan jiru bar kiyaariin bar ammallee yoon kana gaafadhe kana dubbadhe olaantummaa kiyyaa miti waa'ee uummata kiyyaati waa'ee uummataati malee waa'ee nama dhuunfaa irratti ittiin godhee deeggaraan jiru ani akka barbaade akkuma haati faatee itti godhuu danda'a. Kiyaariin ammoo waan badaa irraa hin barbaanu waan badaa irraa illee hin eenyuuyyu
Yoo dogoggoruma isaa keessumaan qajeelfanna wanti ta'e hin jiru. Garuu ammoo yeroo tokko nama tokkoof nama lamaaf nama maqaa arsii qabatee deemu. Haati faatee namni maqaa arsii qabatee deemu yoo arrabseetiin jette maqaa arsii qabatee deemtu akkanaa jettee isima waamtee si arrabsitu argina yeroo baay'ee. Arsii baay'ee walitti qabdee ammoo hin arrabsitu. Viidiyoon sun waraabamee poostii hin ta'u. Hinnaa namoota biraatiin mooraaliin kenna cabu kun likki hin dhufu jechuudha. Kanaaf amma dubbiillee hin dheeressinu. Akkuma jette atuu dhiifama jetteetta akka maqaa arsiititti ijoollee keenyatti baddalteetta dhiifama jedhu ijoollee keenya baddalteetta dhiifama badhisiitii gaafa dhukee arbaqaa dubbiin dheeressinu kalaas dubbii haa gabaabbattu. Ayyee miyuut qabadhu. Mee carraa takka nuu kennitanii? Qaatu qaba. Waan isaa torbee tokko ol bulii 15 dubbatame jechuudha. Tiktaakii kanarra mana baaliyyootitti dheengaddan jiru dubbannee bira kunnee jirra. Achi as silaa wanni wasfeen afaaniin gadin teettu yoo silaa afaaniin achi as waa dhiitte waan achi asiiti jedhaa nutti himaa waan mucaa abdii yoo taate mallaqa abdii yoo taate dubbatamee dhumatee ture. Jeneraal ati dhiisi miyuuti qabadhu mee miyuuti narraa qabadhu. Jeneraal miyuuti narraa qabadhu ati riba irraa kaatee dhuftee miyuuti narraa qabadhu ana mataan narraa. Jaalle dubbiin achii miti. Jeneraal miyuuti qabadhu ati biiftu dubbadhu jeneraal dhiifama miyuuti qabadhu biiftu dubbadhu. Galatoomaati baay'ee turre kiyaariin wanta akka qofa jechuu barbaada. Kiyaar amma si dhageeffataa ture duras ammallee jechuudha. Kaatam irraa haasayaa turte dhimma dalagaa qofa. Dhimma dalagaa keessatti kan dalagus kan dalagsiifatus eenyullee wal dogoggoruu danda'a. Kan dhimma hojii miti amma kan irraa haasaa jirrus kan namni irraa haasaa jirus abbaa feeteen dhimma hojiirra wal dhabuu dandeetta. Feetu aslii wal dhabuu dandeessa. Feeta wal waraanuu dandeessan. Feetu mucicha saniinillee wal dhabuu dandeessa. Dhimmi hojii dhimma hojiiti. Dhimma hojiirraa amma dhimma hin qabnu. Kanaafuu atillee nama hojiiti mucaan sunillee carraa biddeena ofiitiif kan sitti dhufe. Kan irraa haasaa jirru ani biiftuu miidiyaa fayyadama akka nama tokkootti simaa waliin fayyadamaa oola. Koomentii jala dhufee amma namoonni hedduun koomentii miira keessa nagalshee koomentiitu miira keessa si galshee siin jedhan habiibii ati daa'ima waggaa tokkootii miti. Koomentiin eenyuun abbaan barbaade waan fedhe jechuu danda'a. Dhimma koomentii miti kaate irraa haasa'uu qabdu. Maal jechuu qabaadha malee. Haati kun amma kaate arrabsiite nuyi miti. Nuyi uummata maraattu asirraa iyyaa oolaa wal arrabsaa waan feene waliin jennu yoo an amma dhufee si arrabse biiftuuta akkanaa naan jettee dhuunfatti waan feete jettee naan jettee na arrabsuu dandeessa. Kanaatu wajjin fayyadamna waan ta'eef miidiyaa. Kaate arrabsiite immoo haadha teenne mana nagayaan taa'aa jirtudha. Ka'arraa dubbataa dhimma haawwatii keenyaati. Dubartii arsii jechuun ana dhiisi. Waan ofiis dhiisi. Dubartoota asirra miidiyaarra oolan dhiisi. Nama si arrabsiisan biiftuu yoo ta'e biiftuuta akkanaa jedhi ana qofarra xiyyeeffadhuuti na arrabsi malee dubartii arsii ajaayaa akkanaa sababa kanaaf ganda biraa deemnee fuun. Sun warqii fincoofti moo warqiidha isiin. Seemi yaani dubartiin dubartiidhuma garaagarummaa minim liyyinata illee mokko. Kan irraa haasaa jiru dhimma haawwatii keenyaati. Ka'atillee dhiifama gaafachuu qabdu Dooktor Biiftuu yookiin waan ofii osoo hin ta'in haadha teene tamanatti jechi jedhamees odoo mana ofii taa'aa jirtu odoo gulantaa ofii keessa nagaan taa'aa jirtu jechuudha. Dhimmi birrii nuni ilaallatu. Dhimma hojii kan keetii waan ta'eef. Kanuma ani haasaa baay'ees haasa'uun barbaadu. Ashi ani ka jedhu ani maal jedhe haawwanni kenna dur akkana warri amma keessattuu warri TikTok irraa jedhe. Ashi koy maqaan TikTok irra jiru kun jechuun koy ani garuu kan ajaa'ibaa jiru wanni tokko na raajaa jira beeta. Ani duraan naguma qaba beeta sii galee. Erguma mucatti harargee tana fuudhee as. Tunuun gaashuu kiyaar. Rabshaan arsii arrabsitee ka. Rabshaan kiyaar birrii ka. Ani nama asirra haasa'uun harargeetti osoo heerume. Wallahi billahi qeensa qabee haga miilaatti gammachuutti qaba. Harargeen biyya yoo itti dhalatan alhamdulillah jedhan uummata yoo itti siqan irraa milkaayan irraa daraaran irraa horan harargeeni. Fiddee waan harargee fuudheef akkasitti wal keessa hin naqiini dubbii kiyaar feetu boondarii kun. Dubbii matu barsan fakkaata amma kinoo kamal. Ani duraan fakkeenya amma mujattii carraan kenna kiyaarii waa gaafadha. No kiyaar sanii miti gaafa dokkeef asirraa haasoftan sanii. Gabbahee kilmaa takka hin dubban gaafa bulluqaaf haasayan sani. Gabbahee. La ilaha maali haasa'uu hin feene bulluqa sayyoo taate dachiini addunyaa tana hundatu dhaya laal addunyaa tana hundatu dhaya. Sigari addunyaa tana hundatu dhaya. Garuu hoo abbaan feete gandummaadha naan jedhi malee marqi kutaa arsii keessatti marqamu maqaa qaba. Abbaan feete gandummaadha naan jedhi. Keenya marqi maqaa qaba. Marqaa maddis illaan bobanii isin jala kaayan kan osoo hin taane
kan oddatti marqan maqaa qaba. Kana maddistitti lambubanii isin jala kaayan kan osoo hin taane. Kan haati Isa dhafaatee itti oddatti dabalani. maqaa qaba. Itti dabalan. Ennaan laachuu. Kan haati tiyya oddatti marqitu maqaa qaba. Haadha faatee. Amma kuwa dubbii yoo gabaabaa gootan Koy koy afacha. Haadha faatee waan takka bichaa beekuu barbaada. Afachu gara laafuu afachu. Afachu. Abbaan bakkeetti na kabaje maada dafarta Si kabajallee ansi jaaladhallee hin beektu fi miti baallaa gara laafuu. Anaati wajjin bakka si qabana takka. nama ofii nama qabatamee gadhaabadhu. Afachu eshi gaafii takka bichaa gaafadha koy. An gaafii tana bichaa mee matamatti naa qabadha. An mucatti erga ummalkeeroo ijjool barre waggaa tokkoof ji'a 2-3 hin geennu amma gana sii gale. Garuu mootu an achi durallee nama fidaa ture waggaa 2 fi ji'a 7 caale. Afachu gara laafuu. Gara laafuu afachu dubbii bakka kaateef argaa. Haati faatee abaanti. Intau. Mee afachu gara laafuu takka bichaa mee dubbisi. Intau laan dubbatu. Rabbii keetii jedhi. Waggaa 3 guutuu erga biyya tana dhufe.